Ashamii shaggeeffatuma ayyaanni kan koo yoomiyyuu suma sardaa hin sardamini suutuma dhagni kee hundi bifti kee marti burtukaanuma. Aartiin kennaadha. Kennaan aartii immoo daangaa hin qabu. Gaafa aartiin keessoo namaatti biqiltu fedhiin aartii kun futtaafatee ba'uudhaaf bakkoota garagaraatti mallattoodhaan ni mul'ata. Kaan sagalee kiilolee qabuun weellisaa sirbaa akkasumas namoota biraallee ni bohaarsa. Kaan immoo iddoo loon tiksutti akkasumas bishaan gaafa dhaqullee jaarkaanii waliin rukutaa yeroo weellisan taajjabdaniitu ta'a. Keessummaan keenya hadhaa kunis mana barumsaa keessa yeroo jiru fedhii aartiidhaaf qaburraa kan ka'een weellisaa kaanis bashannansiisaa barattoota biraa yaada fudhataa ol guddate. Barsiisaan isaa immoo utubaa guddaa akka ta'eefillee ni dubbata. Innis dandeettii isaa kana keessoo isaatti gaafa argu gara industirii aartiitti seenuudhaaf qalbii guutuudhaan itti seene. Garuu wanti tokko immoo isa dhibdeetti. Qarshii maaliin hojjedhaa jedha. Qarshii kana argachuudhaaf jecha gara baargamaatti imalee dararaa guddaa keessummeesse. Haa ta'u malee aarsaa guddaa erga kaffalee booda abjuusaa bira dhaqqabeera. Dararaa guddaas dhandhameera. Keessummaan keenya hadhaa kun yeroo ammaa sirba baaqee mata dureen isaa ani baqe jedhu sirbee dhaggeeffattoota bira dhaqqabsiiseera. Keessummaa keenya hadhaa waliin turtii miidhagaa fi bohaarsaa ta'e taasifneerraati. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ashamii shaggeeffatuma ayyaanni kan koo yoomiyyuu suma. Mee keessummaa keenya dhaggeeffattoota keenyaa waliin wal nu bari. Maqaan kan koo Awwal Naasir Abbaa Jabal jedhama. Godina Jimmaa Aanaa Qarsaa magaalaa Sarborraa daqiiqaa 40 waan taatu kan fagaatudha gandi kan koo Awaayee Sabbuu jedhama. Mee Awwal gara aartiitti egaa akkamitti dhufuu dandeesse? Gara aartiitti egaa fedhii fi jaalala aartii afaan guddifannaa keessatti waan jaalala isaa qabuudhaafan sagalee qabaachuu kan koo immoo waan hin beekuuf itti hirmaachuun dirqama na godhe. Baay'een jaaladhe waan ta'eef jechuudha. Hanqinni maallaqaa waan na mudateef biyya Arabaa deeme sababa aartiitiif. Dhugaa Rabbiiti. Waa'ee aartiitiif jecha biyya Arabaa deeme yeroon achi deeme jedhu akka yaada hin taane jireenyi faallaa. Eeyyee wallaahi aartiin guddatuudhaaf anin karoorfadheetan sagaleen qabu kanaanis uummataaf waa hedduu hojjedheetan fakkeenya akka Hacaaluu fakkeenya akka jara Galaanaa kana. Aartist Hacaaluu Hundeessaa immoo sirba isaa mana barnootaatti illee sirbuudhaan ijoollee bohaarsaa turte. Atis isaaf jaalala guddaa qabda. Mee sirba Hacaaluu Hundeessaa keessaa tokko irra bufannee turtii keenya jalqabna. Sirba Hacaaluu kanan jaalladhu Oromummaa isheen jaallee sanaa fi oolmaan kee tulfaate san. Mee sagaleedhaan immoo sirba oolmaa kee kan jedhu kan Hacaaluu dhaggeeffattoota keenya nu affeeri. Oolmaan kee tulfaate kan naaf naaf oolte rakkinaaf gadadoo kan afaan argite anoo humnaan qabu waa tokko sin godhu du'ee baaduu sillee aansinee irraanfadhu du'ee baaduu sillee aansinee irraanfadhu. Hunda dandeessuu koo yaa bara fakkaattu narra gaasiif bahaa kan akka kee hin jirtu Rabbanaa fi si uume hunda kee tottolchee keessa kee fi bifa kee wal qixa bareeche. Oolmaan kee tulfaatee anaaf naa oolte rakkinaaf gadadoo kan afaan argite anoo humnaan qabu waa tokko sin godhu du'ee baaduu sillee aansinee irraanfadhu. Weellisaa aartist Hacaaluu Hundeessaa hagam dinqisiifatta hangam immoo si fakkeenya ta'e laata? Hacaaluu maal gaa daanguma qabu malee waa'ee dinqisiifannaa irratti jechaan namaan baay'ee adda tureedhaan jedhu dhugaa Rabbii mi maal man dubbadha waa'ee isaa irra danda'e waa'ee isaa akka isa jaalladhuu fi akka inni daawitii uummataa nu ta'e yookaan immoo waan jiru hunda bakka danda'amuu hin danda'u waa'ee isaa akka isa jaalladhu yoo barbaachisaa ta'e anciisee fi jennaan inni tokko ka'ee uummataatti addeebi'e waan hin jirreedhaaf malee bakka waan hin danda'amne jechuudha walumaa galatti otoo inni ka'ee bakka isaa galee naawwi sababni isaa isa dhibbatti jechaadha uummataaf dalagaa uummataaf daawitiidha hedduu waan quuqama uummataa kan inni hojjetaatti amana jechuudha baay'een jaalladha uummannis ni beekan miti reega eenyunuyyuu baay'ee Hacaaluu daa'imatu beeka jechuudha. Oromummaa ishee jaalle eenyummaa ishee fiduutti aadaa ishee guddisuuf oliif gadi kaati sabboontu Oromoo isheen yoo bokooti
afaan ishee miidhagaa yogguu isheen haasoftu oromummaa isheetiin yommuu itti boontu baay'ee ishee jaalle daran jaalatan himatu daran jaalatan himatu. Maashee ni jaalle eenyummaa ishee fiduuti aadaa ishee guddisuuf oliif gadi kaatti sabboontuu Oromoo isheen yommuu koote isheen yommuu koote. Weellisaa gara biraa yennaa ijoollummaa ati sirbitu keessaa Daawitee Mokonnon immoo isa tokkodha. Daawitee Mokonnon sirba isaa isa maal jedhudha yeroo baay'ee kanatti sirbitu keessumaa yeroo loon tiksitan yeroo bishaan naxanulee akka sirba isaa jaallattu natti himteetta kan. Sirba Daawitee asham jedhus gaafa weellistoota Oromoo hundumaa inni jaalladha inni dinqisiifadha hojii isaan hojjetanii jechaadha baay'ee dinqisiifatamuudha qabu isaan tuyyuu nuuf riqicha taanaan akka kootuyyuu jechuudha yeroo ammaa kana kan hin ga'uu danda'e isaan irraan fakkeenya godhadhee jechaadha sirba Daawitee asham kan jedhu bobo'aarsaan ture yeroo eebba ispoortii fi bakkoota garagaraatti sagantaa yeroo jiru al tokko hirmaachaa ture irra buunure ashamii shaggeeffatuma ayyaanni kan koo yoomiyyuu suma sardaa hin sardamini suutuma dhagni kee hundi jismiin kee martii burtukaanuma ashamii shaggeeffatuma ayyaanni kan koo yoomiyyuu suma sardaa hin sardamini suutuma dhagni kee hundi bifti kee martii burtukaanuma. Ashamii shaggeeffatuma ayyaanni kan koo yoomiyyuu suma sardaa hin sardamini suutuma dhagni kee hundi jismiin kee martii burtukaanuma. Sirba mata dureen isaa ani baqe jedhummoo yeedaloo isaas walaloo isaas ofumaa barreessite amma dhaggeeffattoota bira qaqqabsifteetti kanatti jirtu. Mee sirbi kun qabiyyeen isaa maali? Ergaa akkamii of keessatti hammatee jira laata? Sirbichaan walaleesse manadhaa Saudi Arabiyaa Xariiq Alkarji keessatti hidhameen ture achi keessatti walaloo kanatti yaadeetuma namni waa jaallatan dire dargaggummaa umurii ijoollummaa keessa jirra waan ta'eef dawwaluutti silkiin nurkaa fuudhamee waan jiruuf teeleet immoo achi keessa jira teeleen mootummaa kun immoo maallaqa riyaala 50 barbaada hin qabu waan kana mana hidhaati to'atameera saamamne irra waan ta'eef jechuudha rakkadhe amma ishii yaadachuudhaan bakka akkanatti jiru akkasiin jirtu hin beeku waan ta'eef kana keessatti bakka yeroon haasa'uudha jedhu waawii natti wanti jedhan haasa'uudha jedhee akka dhabaa waan dawwaluudhaaf natti ulfaateef maallaqa borsaan hin jirtu kaardii ol galfachuunis rakkoodha baay'ee ulfaataadha kana keessatti yeroon ishii yaadageen manni sinoo'aa yaadaan baduu keessa jechaadha hurkaan kun isin dhufe yookaan baqe kan jedhu sana keessatti egaa waa'ee jaalala kanarraan kan ka'e namni kan ana fakkaatu kan waa'ee kan koo kana mudannoo kan koo fakkaatu kan qabaatu ni jira waan jedhuudhaan inni iyyuu itti hirmaadha. Ati obboolummaaf natti dhiyaatte onneen koo si kaadhimachuuf cinqamte koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe ati obboolummaaf natti dhiyaatte onneen koo si kaadhimachuuf cinqamte koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe. Hin bantamoo hin banturee ulaa onnee jaalala kee koo garaan halkan guyyaa waa'ee kee tole mee lubbuyyee immoo maaliin siif rakkadhugaa maaloo naaf ta'imee dhugaa dhuma kee. Ati obboolummaaf natti dhiyaatte onneen koo si kaadhimachuuf cinqamte koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe. Gara aartiitti immoo caalaatti akkati deemtuuf barsiisaan tokko immoo ka'umsa sii ta'eera. Mul'ata keessoo kee jiru sitti himuudhaan akkati aartii hojjettuuf si gargaareeraati mee iccitii sana nutti himi.
Dhugaadha mul'anni inni narraa argeedha akkanuma xaxxabadha waa'ee aartii irraa yookaan immoo hojii sagalee kana yeroo namni gurguddaan ilaalee xiqqoon saalfadha duwwaan jira jedhee toon xaxxabadhu na argee awwal wanti ta'e sirraa mul'ata naan jedhe akkamittiin jedheen wanti ta'e sirraa mul'ataa jira gara fuula duraatti jajjabaattee kana wanti jedhaa jirtu in hojjettaa waan jedhu in hojjettaa jabaadhu naan jedhee jira wanti ta'e sirraa mul'ataa jira jabaadhu gara waan akkanaatti adeeme waan aartii kana irratti afaan guddisuu aadaa guddisuu akka aartistii taate akkati jettu akkati jiraattu naaf galaa jira waan ta'eef naan jedheen achumaan hamlee ta'ee na keessa galee bakka garaa koo keessa immoo inuma jira ture waa'een aartii kuni maallaqa hin qabu waan ta'eef sodaa waan hin qaburraa kan ka'e asumaan immoo hin jedheen jedhisiifan kennaa naan jedheen qohii afachuu boon jedheen xiqqoo takka turuu wayyaa xiqqoo waan of ilaaluu jira qilleensa lallaalaan jedheen garuu nan jaaladha waan kanaan jedheen bakka sagalee baay'ee qabda naan jedheen naan hayyii galatamu hin jedheen qohii gaa afachuu waan lalaalaa waan maallaqni harka hin jirreefan sosodaachaa jira beektaa silaa ittan cabsuu barbaada jaba naa kenni jedhee jechuudha hamma kanaan bakka jenneetuma jedhu barumsatti deebi'e qaama dhukkubsadheera waan ta'eef deemuus hin danda'u barumsi immoo manni barumsaa keenya ollaadha waan ta'eef barsiisaan kan koo ammaa kun hundeessaa nama jedhamu hojii kan koo kana waan inni millatee hubataa ture waan ta'e sirraa mul'ata waan ta'e inni jedhe achi booda barsiisaan kan narraa arge. Ati egaa jiruu biyya keetiis agarteetta bishaan biyya ormaas dhandhamteetta mee jaalala biyya keetiif qabdu akkamitti agarte erga biyya ormaa kana ilaaltee booda? Biyyuma kan kootu naaf ta'a kabajaa qaba biyyi kan koo utuma waan fedhe na godheeyyuu biyya kooti haati koo dhuftee na argiti abbaan koo dhufee na argaa obboleeyyan kan koo dhufee na argaa hiriyoonni koo fi firoottan kan koo martuu dhufee na dubbisuu danda'u biyya isaa keessatti waan fedhe akka fedhe ta'ee jiraachuudha biyya namaa keessatti garuu immoo wanti akkasii hin jiru. Kanaafuu bakka biyya keetiillee barteette jechuudha. Wanti hojjedhu dhabamee jedheeyyuu kopheen xaragee jiraadha maabboo. Mee sirba Hacaaluu Hundeessaa jiruu biyya ormaa kan jedhu torra bufanne yoo. Biyyarraa baanii biyya ormaatti hafu yaa rabbii maaf nu gootee qooda gahee jedhii mee nu baasii hooda yaa rabbii maaf nu gootee qooda gahee jedhii mee nu baasii hooda. Jiruun biyya ormaa maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudha dachittu maal godhu yoom kana ibseete rakkoo farkaan kennuutu si baasee biyyaa anaanaanaani yalammiitiyya anaa nyaatu yaa qomuutiyya yaadadhu yaa rabbiitiyya yaadadhu yaa gooftaatiyya. Jiruun biyya ormaa maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu yoom kanaan ifeete rakkoo farkaan kennuutu si baasee biyyaa anaanaanii jedhammeetiyya anaa nyaatu biyya qomootiyya. Ijoollee akka kee fedhii aartii guddaa osoo qabanu garuu sababa garaagaraatiin manatti deebi'aniif maal jettaaf ergaa akkamii qabdaaf? Jaraan hin sodaatinaati cabsaa waan isin sodaachisu yoo itti baa waan barbaadan kana waa'ee gara aartiitti jechaadha. Ispoonsara naaf haa ta'u uummanni keenya jechuu barbaadeeti isheenis waan na simattanii yoo nan nageessaniif galatoomaa waliin turuu keenyaaf jechuudha. Jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya turtii nuti aartist Awwalii waliin taasifne irraa waa hedduu barattanii akka ittiin bohaartan abdii guddaa qabna. Aartist Awwal yuutuubii ani baqee jedhu irratti sirba isaa maxxansee jira. Sirba kana achirraa argachuu dandeessu. Yuutuubii isaa kanas sabskiraayib gochuudhaan ol guddisaa fi qopheessee gama keessan kan dhiyeesse Alidaan Mahammadin ture. Ati boodummaaf natti dhiyaatte onneen koo si kaati machuuf jalqabde koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe. Ati boodummaaf natti dhiyaatte onneen koo si kaati machuuf jalqabde koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe koo garaan itti siqii dudungadhu naan jedhe. Bantamoo hin banturee ulaa onnee jaalala kee koo garaan halkan guyyaa waa eegee
Tole mee lubbuyyee immoo maaliin siif rakkadhuugaa Maadonaaf ta'imee dhugaadhuma kee Maadonaaf ta'imee dhugaadhuma kee